kasih data informasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang jir panaga jir. Nagamu. Nagama dupat. Mandilu sagale kabate sira gefata ira dubba lesa kenya kali. Malbanje gotaya. Jela. Wannan akka nama tokko wannan sinan jechuu barbaade. Ijoolleen Jimmaa. Ijoolleen kutaa Jimmaa. Haa ta'uti. Irra caalaan akkasuma bilisoomna jettanii miidiyaa har'aa achi dhiitaa turtanii yeroo Oromoon kutaa kaan rakkannee jettee bu'aa turte waa xixiqqoodhaan nuti boocanii ilma abbaa gadaa masaaraa keessa jiraachaa turtan haa ta'u amma gartan waan Oromoon agarte gartan waan jechuu barbaade namticha amma fiigee dhufaa fi dhiite kufaa dhiite kana tumamee miidhamee jira jaanimi gargaarsaan bira dhaabbadha. Ikin damarra lorja kuma jansan waan qabdanii bira dhaabbadhaati kaabinee san saalbisaa jechuudha kaabinee isa dhiitte san saalbisa isi silaa ammarraayyuu bilisummaa keessa jirtani ammarraa gargaarsi adda addallee wanni si miidheen jiru sirritti garee hidhadhaati gara waasaabiitiin maallaqa baay'isaa walitti buusaati bira dhaabbadhaati agarsiisaadhaa jechuudha gootummaa isaa akka inni gootummaadhaan ofirraa dhiite sana agartanii Fiigee dhufaa kiyya dhiitee kufaa kiyya fiidillee dhufanii narraa illee kufindeen saniifuu amma wanni jennu hin jiru. Bilisummaan keessan kana sinii fide kuni namtichi viidiyoo kana waraabe galan isaa bilisummaa ta'u akiratti jannata rabbii haa godhuuf kana caalatti hojjetamee jira jechuudha. Isin amma irraa bilisoomnee jettanii nu sobuu turtan sirbuus turtan jechuudha miidiyaa kanarraa. Bilisummaan hin jirtu jara keenya isinitti fakkeesse malee. Bilisummaan gabrummaa miti. Bilisummaaf garbummaa miti. Wanti si galuu qabu waan ta'e sirree sin haala malee isa waa'ee siyaasaa kan keeti fudhadhuuti qilleessaniin. Waa'ee siyaasaa miti kan nu dubbataa. Ila. Dhaggeeffadhu siyaasaa malee dhaabatan jireenyi nun jiru. Siyaasa keessaa baatee bilisa taatee jiraachuu dandeessu. Dhaggeeffadhu. Hussein. Yaada kiyya narraa fudhadhudha. Dhaggeeffadhu kunis. Ilmi namaa tokko na dhagaye. Ilmi namaa tokko siyaasarraa bilisa jechuu hin danda'u. Siyaasarraa bilisa taatee jiraachuu hin dandeessu. Gonkumaa. Hussein nu dhagayan tokko galatoomi yaada keetiif galatoomi waa'ee bilisummaa waa'ee maalii walumaan isa akka Oromiyaa bal'aatti haasofna. Dhageessa Hussein akka Oromiyaatti waa'ee isaa haasa'uu dandeenya rakkoon qabu. Ammatti garuu garee gootiin ganda keessatti ijaaramtee jirtu nama keenya rukutaa jirti. Seeratti dhiyaattu jennee nama kanatti duuluun waa'ee siyaasaa wajjin wal qabatu hin qabu ammatti jechaadha. Waa'ee dimokiraasii waa'ee bilisummaa no amma dhagaye yaada gochaan hojjetame kun. Wala dhageenyu. Habibi ati gammadaa jirta bakaleessa bilisoomneera jedhaa jirtu har'aan. Gammachuu miti dhaggeeffadhu. Bilisoomneera toota gaanaatiif godinaati malee bilisoomneera. Dhaggeeffadhu Habibi dhaggeeffadhu. Mootummaadhaan bilisoomneera. Attoota godinaatiif gaanaatiif mootummaadhaan bilisoomneera. Nu amma namichi kana akka malee keenya waa'ee siyaasaa keessa hin jiru. Namichi kun yakka uumeera. Akkuma nama kamiifuu iyyiinutti namicha yakka uume kana seeratti dhiyaatudha malee yookiin kan rukutame nama lama nama sadiidha kan rukutes nama lama yookiin nama sadiidha. Jarreen kana seeratti dhiyaatanii mallattoo yookiin immoo fuuldureetti namni kan biraas akka jiran kanarraa baratu gochuu qabu. Namni kun tasuma aangootti deebi'uu hin qabu kana booddee mana hidhaa ta'uu qaba jechaa jirra malee waa'ee siyaasaa yookiin waa'ee bilisummaa isa akka Oromiyaatti dubbanna wajjin. Okay, waa'ee siyaasaa keessaa hin baana yaada kiyyaan xumuradhaa mooyitti na dhaqabadhaa itti na dhaggeeffadhaa jeete. Kalas waa'ee siyaasaa keessaa baanee bilisa taana jechuudha. Siyaasaan bilisa taana. Ati amma mooyitti qabadhaa narraa. Yaada kiyyaan xumuradhaa.
Yaada kee buusu Husseinin kana sabiidha. Yaada ni nu dabbatu tokko hin jiru. Laki atao. Sababa ketti nama jibbitan yaada namarraa fudhachuun dandeessan isin. Hussein. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada gaarii waan kana fakkaatu dubbatu. Waa'ee sirraa bilisa ta'e dubbatu. Waa'ee bilisummaa gabrummaa maal dubbata sabat. Waa'ee subtaati. Waa'ee amma. Kanas na dhaggeeffadhu. Amma bar walii galle. Sirraa bilisa taaneeti. Waa'ee hawaasummaa waa'ee rakkoo hawaasa keenyaa dubbanna na dhaggeeffadhaan jemuutii qabadhaati. Namni beektaa maal beektu amma? Assalamu alaikum. Yaada keetti hubataa qoy mee waan tokko. Ismail. Nausa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan yoo. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaafar naafsi waan tokko jechuu barbaadeetan. Okay. Yes. Abbo yaada kiyyaan xumuradha dhaggeeffadhaa jiran. Inni xumuratta Hussein inni xumuratta waa jechuu barbaadeetan. Maal jechuu barbaadeetan beektaa? Ayyatuuf. Gabaa beekta miti gabaan gaafa wal geesse jechuudha. Namni tokko yoo gaafa keessaa bahee dhaggeeffatu gabaan sun hin waciti malee hiika hin qabdu jedhama. Garuu gabaan sun kan isin wacituuf waa lama dubbatti. Maali kan isin dubbatu beektaa? Si nyaadhaa fi na nyaattuudha wanti biraan jiru. Si nyaadhaa na nyaattuudha. Natti gurguri sitti hin gurguru. Kanan ta'uudha akki kanan ta'uudha. Kana jechuun maal jechuu barbaadetanii? Bilisummaa. Anuma fakkeenyaaf biyyan jira waa'ee biyyaan dubbataa jira. Aanaa kootiiti waan fakkeenyaaf waan ilaallatu waan beekuu fi waan na fakkaatudha jechuudha. Hussein hin dhageessamti Hussein. Inni immoo irraa kaasaa jirtu bilisoomneerra dhugaa jiru walitti himna. Akka hijoon keenya bilisoomeera. Maaliif hin bilisoomnee jettanii ka jettuufi dhaga'i maaliif hin bilisoomnee jettanii jettu kanaafi inni nu barbaanne inni Itoophiyaa keessatti beekame sun aanaa fi ganda hagalu jechaa jirra malee jaalladhu jibbiiti Itoophiyaan bilisoomte yeroo 3 yeroo 100 yeroo 30 sitti mulan danda'a. Inni lammaffataa rakkoon Oromiyaa keessa jiru. Rakkoon Oromiyaa barbaanne yaa buleessu. Oiga, na dhaga'i hin xumuratta. Rakkoo dhiite kufaati. Dhiite kufaa hin beektaami? Rakkoo warrattoo waa'ee lammiitiif waa'ee sabaa hin baratiin sijaaraadhaa fi caatiidhaan uummata kanatti ol ba'anii maal akka baatan hin beeknu. Reejjii fi baarzaafii karaarraa caccabsatanii dullaa godhatanii gurgurra kaatanii deemu. Namni illee bofallee akka tajjeesu beeka beektaa gaafa bofa rukutu. Yoo mataa rukutte eege isaatii waan si dha'uuf eegeedhaan yoo rukutte mataadhaan waan si xiniinuuf bakka rukuttu beekta. Ilma namaa immoo jechuudha. Namni bofallee akka tajjeesu beeku ilma namaallee akka itti rukutu beeka. Si galee kan nuti amma dubbataa hin rukunii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayyaane wajjin uummata kana malee waa hin bilisoomne irraa miti amma wanti dubbachuu qabda asirratti. Namni kun kaleessallee har'a gaafa iftoominni afaan Oromoo dubbannee jiru alaabaan dhamma fakkeenyaaf profaayilii irratti hidhattee jiru maal wanti jiru fayyaan isaa kun kaleessa gaafa bara 2009 achi jira. Anis gaafa biyya laa ture sana nama na biratti miimoorii liqimsee gadi bu'ee jira. Sababa maaliitiif? Sababa biyya laatti qabsaa'ee gaafa booletti gadi bu'e. Anillee gaafii sirraa qaba gaafa kiyyaannaa deebiftaa anis hin dhaggeeffadha xumuradhu. Siin xumura. Gaafa sana bilisummaan biyya laatti taanaan gaafa biyya galle ammallee biyyi keenya bilisummaa kana hin qabdu jennaan warri miimoorii isaa jechuudha mararfatee miimoorii warri jiibii 32 warra qabantu jiran liqimsanii gallee baafan warra liqimsan warra madadhabanii gatan. Bro, al tokko ani waa jechuun barbaada. Isin waa'ee bilisummaa booddee haasoftu an kan hin jechuu barbaade. Dinqaanii nama baay'ee miidhaa jira geeraa keessatti. Bulchitoonni godina Jimmaa bulchaa jiran Yusuf Shaaroo,
Masarat obbo Shaafii Hussein irra baay'een isaanii geeraa keessaa namoota ba'anidha. Namicha kana nurratti hin dhiisinaa geeraa keessaa nu baasaa. Namicha kana seeratti nu dhiyeessaa abboota keenya tuffachiise abboota keessan tuffachiise jennee himachaa jirra malee waa'ee bilisummaa yoo barbaadanii qobaatti waan biraa keessa galtanii haasa'uu dandeessu. Kun ajandaa keenyas miti. Ajandaan keenya inni guddaan namichi kun seeratti nuuf dhiyaatu. Adaraa seera dambii durbartan sanaanii amma yaada namaa dundula taraa wali kennee jiru. Kana haasaa jirraa namicha dhiifamni godhamuu fi yoo waa'ee bilisummaa haasuu barbaadan sarara bilisummaa irra galaati waa'ee bilisummaa haasaa. Nu amma waa'ee seeratti dhiyeessuuf seera kabachiisuu qofaadha kan haasaan. Ajandaa inni jijjiirsiisanii bilisummaa gabrummaa gidee biraa sumnaan. Gara keenya na dhaggeeffadha. Alaabaa tana ila amma gariin amma dhaggeeffadha. Amma gariin keessan alaabaa tana irratti gargariin na jibbaa jirtan. Ani alaabaa kana Oromoo xiyyeetiin qabadha malee an deeggaraa biyyiiti. Akkasitti na hubadha jechuudha. Garuu immoo alaabaa kan Oromoo xiyyeetiin qabadha ballu yaaki. Namicha abbaa keenyatu ni beektaa. Kaleessa gaafa nu bilisoomneera jettanii jette. Amma nuti waa'ee bilisummaa miti waa'ee dinqaa baafne namicha ganda magaalaa Ciiraa keessa taa'ee osoo hin baratin osoo kaleessaa kaasee hanga irratti gaaraa kaasee hamma godaatti beekaa kaasee hamma wallaalatti uummata kana nyaataa jiru kaasaa nuuf kaafamu jechuurratti dubbataa irra malee nuti waan bilisummaa miti waan bilisoomneerraaf gargaaramneerraan waan biraati. Nuti bulchitoota keenya warra qulqulluu ijoollee nagaadhaan baratanii beekumsaan ayangoorra jiran warra wajjin warra dhiibbaa godhaarra malee waa'ee danii barbaadaa jiru. Namichi kun immoo kaleessa gaafa warri beektaa hin beektu gaafa barkummaa sana jechuudha. Namichi kun waan inni godhe uummata kana waan inni godhe ijoollee kana waan inni godhe arginee dabarfane wajjiniin sanarraa kaasee xaayiriitti dabarfatee deebisee amma immoo hawwiitti dabarfatee ammas bulchaa haaraa kan biraatti dabarfachuudhaaf deemaa jira. Namni tokko gaala seerraa qaba jara keenya uummata namni kun magaalaa lamaan jiru gaafiif deebitiis yaada waan kana irratti maaltu sitti dhaga'ama dubbadhuu seenii yeroo tokkoon gaafiif deebii paarlaamaa irra jirruuni. Kaabineen namticha kana ture kun seeratti nuuf haa dhiyaatu nuuf haa gaafatamu jechaa jirtan. Namni kun maal kana godhe akkam godhamuu qaba jettatu siiti. Haasaa gabaabaa. Maal akkamii godhamuu qaban? Paarlaamaa nuun hin qabu tura muhanas mattee wal gaafata. Salaamu alaikum. Ila dhagaye. Waalaikum salaam. Orra dhagaye. Kaabineen kun gamtaa ummata Jimmaa tumee seeratti dhiyaatamoo kaabineen ishiin kutaa Oromiyaa guutuu waliin qabdee tumaa jirtu eenyu seeratti dhiyeessanii ganaa seeratti nu dhiyaatetanii waan seeratti dhiyeessuu haasottan. Inni qabee nama rashanaa jiru takka seeratti dhiyaanne. Inni ilmaadhaan makiinarraa nama buusee nama kumaata maallaqa bakka rashanee yoo takka dhiyaateen beeku. Kuni amma duuba qabda kutaa Jimmaa tumee fi ganaa seeratti isin dhiyaatu. Isin gowwumti amma na gahu maali yaa ummata hori. Ummata maqaan bilisoome. Waa nama jechitiifti waa jechuu waa inni. Abiyyi Diqaalaa Milli dhaggeeffadha. Siyaasa bartuu waan namicha dhaggeeffadhu maaliif baastuun qoy maaliif baastuun dhaggeeffadhu waan naannoo keessanitti ta'u isin dubbatadha. Nuti akka Jimmaatti rakkina nurra qaqqabee hin hiikna kara hiiknu dhaggeeffadhu waan godina keetti ta'e akkuma Jimmii gadi bahee naannoo kiyyatti rakkinni uumamee jedhee dhiirri fuuldura dhiiraa dhaabbatee sanatti dhaabbadhuuti rakkina kee hiikkadhu si galee tokkoffaa lammaffaa immoo wanni Jimmaan duwwaa galcha. Sumaan kushuraa gaarbeejii isin hin galchu jechaadha wanti Jimmaa dhaggeeffadhaa natti isinitti hima. Yes Itoophiyaan guutuun bilisoomte. Abbooy duraati porfaalii kana gabbuusi dubbadhu bilisoomte calli jedhe an akka feeqe deetten dubbadhaa porfaayilii abbaa barbaadeen kaawwadha. Odi taranaa kenni Samiraan. Digale callisi dhaggeeffadhu. Beekin baana boosin ba. Maal si godhe ani obboleessi kiyya ani waan hin barbaade deeggaruun mirga kooti isa dhiisii fi ati yoo yaada qabaatte nama amma waa'ee rakkina keenya amma nama dhuunfaa himachaa jirra
waa'ee nama dhuunfaa himachaa jirru kanarratti uummanni akka sagalee ta'u namichi kun dambii durri seerri ittiin bulu sanarraa adda ta'eetiin namichi kun seeratti nuuf dhiyaatu jennee dhiibbaa uumaa jirra warra bulchitoota keenya irratti malee ammatti mormii biraa hin qabnu waan ta'eef ati dhiifamuus godhii yoo itti tole dhiisii bal'isi. Please. Waan of himaa Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Namoota kami nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah. Maali sila gudii kuni hundi boo wanti kaleessa moodeen gadda geerraa keessatti hojjetame kuni maali gurbaan kun nama akkamii inni nama akkam namarra jiru wanti inni kana hojjetu sila nama seeraan dhageessee dhiifama jedhee nama guddaa akkanaa kana sila dhiifama osoo jedhee dhiifama ana badii qabaa jedhee osoo gaafatu sila wanti akkasii irra raawwatamuun kuni meeqa san dhiisaa suni viidiyoon irraa qaraxxame gadhiisa gisee gurbaan tumu akkam ta'in nakaan ka hafe jechuu sun ka viidiyoon irraa qaratame san akkam ta'in na sanii oli dhageessee viidiyoon irraa deebi'e gisee gurbaan dha'utti fiigee jennaan dhageessee viidiyoo irraa deebise sanii oli ka lolli yookaan guddaan jiru akkam ta'in na namni quba qabdan jirtu. Amma isarra jirra boleessa kee nagaama sagaleen koo. Indagame. Waa'ee dhuma isaa dubbataarra namoonni hidhaman jiru isa qofas jara qofas miti nama baay'eetu hidhamee jira sababa jara sanaatiin jara hidhaman kanaaf karaa tokkoon sagalee ta'u namoota yeroo sana keessatti kaabinee kana rukutamanii miidhaman immoo yaachisuu itti gaafatamoonni bulchaa itti gaafatamoonni godinaa jiran immoo sagalee keenya kana dhaga'anii uummata keenyaa fi furmaata waarawaa kan gara fuulduraatti furmaata gaarii ta'u akka nuufi ijaaranuu jechuu irratti jirra malee amma waa'ee sirna mormuu waa'ee maalii otoo hin taane nama dhuunfaatu saba keenya baddalaa jira namichi kun naamusa hin qabu naamusa paartiis hin qabu naamusa namummaas hin qabu naamuduma ilma namaa jedhame waan hin qabneef naamusa takka nuufi nama naamusa qabutti aangoon akka nuuf kennamu akka namni keenya baalagee abbaa argeen hin tumamne maaliif gochuu dadhabdan jechuudhaa fi warra aangoorra gurguddaarra jiranitti iyyaa jirra warra jaallannutti jechaadha kan himachaa jiru malee waa'ee mormii kan biraa qabaannee miti namoota kana keessa galanii morman irratti waan kana dubbanne warri sagalee ta'uu barbaadan ammas waa'ee kana dabalaa hasaa hamma furmaanne dhufee namoonni kun dhugumaan hidhaarraa gadhiifamaniiru jedhamutti. Amma immoo warri rukutaman yaalaaf yaalchifamanii jedhamti. Warri immoo gargaaruu barbaadan maallaqaanis namoonni maallaqa walitti qabuudhaaf deemaa jiran jiru. Isaan biratti maallaqa walitti qabdanii akka oromummaatti yoo itti dhaga'ame gargaaruu dandeessu. Kana keessa immoo bakka biraatiifis barumsa ta'a kun waan barumsa ta'uudha malee walitti qabne immoo yoo saba guutuu arrabsines gaarii miti nus immoo ijoolleen jimmaa jechuudha nuun isin hin galchu warra bakka biraa hin galchu jechuu hin dandeenyu maaliif dubbiin kun dubbii sabaati saba hunda ilaallata jechaadha kanaafuu isaanis nu bukkee dhaabbatanuu karaa haqa ta'een karaa dhugaatiin namni nu gargaaruu barbaadus nu gargaaru garuu arrabsoodhaan otoo hin ta'in nuti paartii cabse sirna paartii cabse sirna aadaa duudhaa namummaa keenyaatti balleesse namichi kuni seeratti dhiyaatu safuu Oromoo balleesse seeratti dhiyaatu jechaa jirra ammas taanaan namni kanarratti nu gargaaruu barbaadan balballi keenya banaadha garuu bilisoomnee irra jettanii hojjechan duraan jettanii warri nu arrabsitan immoo dhiisaa kana keessa hin jirru amma waa'ee kanaa soofis yeroo hin qabnu seen jechuu barbaada. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkuma nagaa jirtu keessanii baga jiraatta. Haasa'e kan keetti yaada sitti dhaga'ame ibsatu. Namni biraan jiruumi? Ammatti qanumaaf si wal dhaga'aadha keessoodha waan jirru ta'an hin barre. Tole yaada gaarii irra Samira hin jirtu ati mootii karanaa kenneen. yaada gaarii irra jirtanii
Ayyee ijoollee keenya yaada gaarii waan gaarii dubbataa jirtanii wanti kun waan kutaan nama wal arrabsiisuu miti kan dhaawame kun kan tumame kun kan miidhame kun abbaa keenya obbolowwan keenya akka kutaatti osoo hin taane akka Oromoo taanee dubbachuu qabna. Dhugaa dubbachuufi wanti har'a isaanirra ga'e kun hunda kennaayyuu irra ga'uuf deema jechuudha. Dhokatte malee bakka eessaayyuu ni jirti jechuudha. Wanni kun namni akkanaa kun eessaayyuu ni jira jechuudha. Hin jiru jechuu miti eessaayyuu ni jira. Namni baalageen akkanaa kun jechuudha. Namni safuun beekne, namni kabajan beekne eessattuu ni argama. Kanaafuu wanti kun wanta callisuu hin qabne wanta sirriitti irratti xiyyeeffannee sirriitti irratti dubbachuu qabnu irratti hojjechuu qabnu jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti callisuu hin qabdan jechuudha. Gaafa kan kun callifame boru waan biraatu dhufa jechuudha. Waan kana caalutu dhufa jechuudha. Kana callifame taanani. Dhugaa waan hedduu garaa nama nyaatu waan nama gaddisiisu waan kutaadhaan nama arrabsiisuu miti jechuudha. Wanni kun akka kiyyatti akka abbaa kiyyaatti yoo laale akka obboleessa kiyyaatti yoo laale akka saba kiyyaatti jechuudha. Maaliif natti dhagahamuu qaba. Kuni waan callifamuu hin qabne irraa dubbachuus qabna. Nu galchas jechuudha. Nu galchuu miti lakkii kutaa kiyyaa miti. Lakkii bakki kuni bakka kiyyaa miti osoo hin jenne akka Oromootti nu galcha. Irraa dubbachuus qabna. Callisuu hin qabnu waan nu callisiisuu miti. Kanan isin jedha obboleewwan kiyya wanni kun waan callifamuu hin qabne sirriitti gadi qabaati irraa dubbadha. Silaafuu jechuun gochi kaleessa ta'e uummata keenya akka amma fakkeenyaaf akka aanaan barbaachisu akkuma namu abbaa qabu harii wallaahi namni abbaa qabu viidiyoo kana ilaalee namni hirrifatin hin jiru. Isa jarri aanaa waa'ee maalii wal keessa fida waa'ee kanaa miti amma weddee jarri jiran usen jiru. Otuma fakkeenyaaf abbaa keenya irratti wanta akkanaa raawwatame jechuutu nama azansiisa malee waa'ee kanaa miti. Eddee jarri jiran miti amma deemu jiru. Jarri waa'ee siyaasaatiin wal keessa fidanii amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan isin jedha yaada kiyya fixadheetin isin irraa baafadhaa gara hojiitti hin deemuu fi dhiifama. Kanaaf obbolowwan kiyya wanti kun waan callisuu hin qabne waan irraa dubbachuu qabnu. Arras boris waan arra dubbannee bor callisuu hin qabne jechuudha. Haga wanti kun furmaata argatutti. Obboleessi keenya kakalee dawaa jilbiifadhu jennaan jilbiifachuu didee ofirraa dha'e kuni xiiqii keessa galee ofirraa dha'e kuni maal keessa jira? Maaltu isa mudate? Eessa jira? Wanni jedhu suni isin yaachisuu qaba jechuudha. Goota jedhanii irratti barreessuu irraa geeraruu osoo irraa sirbuu osoo hin taane maaltu isa qabate yookaan warroota isa fakkaatu hoo maaltu isa qabate? Eessa jira? Maalitti jira? Wanni jedhu suni isin yaachisuu qaba jechuudha. Namni kun aaree du'ee jiraadhu jedhee ofirraa dha'e jechuudha nama kana. Garuu maal keessa akka inni jiru maalirra akka inni ga'ee jiru warri biyya jiru ammoo kana sirriitti jala bu'ee qeerroon biyya jirtu sirriitti jala buutee waan kana hordofuun barbaachisaadha. Maalirra ga'ee namni kun eessa jira? Dhimmi kun furmaata argate moo furmaata hin arganne? Maaltu furmaata nuu ta'a waan jedhu san irratti sirriitti irratti gadi buutanii hojjechuun barbaachisaadha. Ani kanuma isiniin jedha ijoolleen teenna. Galatooma ulfaadhaa jabaadhaa wanti kun waan irratti callisuu hin qabne callisuus hin qabne jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifamaan tokko deeqaartee dubbadhee bara. Galatooma wallaahi obboleessa keenya yaada gaarii nuuf ka'uuf keetiif galatoome nu hundinuu kanuma himaa irra wallaahi biraan deebiina amma furmaata argatutti jedha irra hundi keenya iyyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri namanti biras akkam jirtu fayyaadha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifamaanis yaada amma koo ibsadhee baa saraa koo malee haasaa jira.
dhiifamaa deemaa dhufee gala. Anis waa'ee yaada buleessi keenya jedhe irratti waa'ee namicha kana isaas si'achoofne goota jechuun dura eessa jira ijoolleen aanaa sana keessaa ijoolleen ganda sanaa jechaadha. Namichi kun maalirra akka inni jiru tu beekame baay'ina tolaa isiniin jedha. Waa'ee warra bulshaa gandaa kana moo jechaadha wallaahi ani mataa kiyyaan jechaadha kushinaa madaame keessa jira. Lafa seeraan bitame nurraa fuudhanii wallaahi warruma kaabinee gandaatiin walii kennaa jiru jechaadha. Magaalaa saayibeena wallaahi achuma jim'aan garuu ijoollee iluuduma keessatti jechaan handaqqa kiyyaa kushinaa madaame dhaabadhe birri 250 bitannaan wallaahi seera jeenar kaafudhanii jecha dhaqanii kaabinee gandaatii kennan. Utumati kan koo irra jiru kaabinee gandaatii dhaqanii kennan. Warri gandaa jecha waan jarri itti jirtu waan miidiyaa hin agarre wallaahi billaahi waan ajaa'ibaatu jiru jechaan. Atta gara keenya kara jimmaaf kara iluu keessatti wanti deemaa jiru wanni namni keenya ol bahee himuu ol bahee naasa'u hin sodaata waan himuu miidiyaa waan gadhiisu wanti miidiyaa duuba jiru waan jajjabaadha jecha wallaahi wanti jajjabaa duwwaadha jecha nama habbaa qabu miti namnumti nafsii qabu jecha namni kana waan rifane namni rabbiin itti waamne hin jiru akkuma kanaan ara duwwaa isaanii burgandumbaatti deebuu sammuu kaleessa faarsaartu abiyyi arra biyyitti jettan ijoolleen jimmaa ijoollee maa jedhee warra gadatti gashu deebiin kenninaafi achi deebitanii warra kanaatiif deebii kenninaa warra kanaatiif maal jetta jettanii mana keessan batanii irraa dubbatina wanti irraa dubbachuu qabdu kaabinee gandaa isii garaadhaa hojjettu isii akkana irraa kaasuu qabna isiniin jedha hunda keessan iyyuu dhiifama guddaa namicha kana immoo galatoome obboleetti keenya galatoome amma wanti nu jedhaa jiru ganamaa kaanee kana beektaa ummanni keenya baasee waan himatu yoo rakkate keessootti dhoffata malee